Waaqoon diraamaa hirkoo marsaa sadaffaa keessa jiru taatawwan gara biraas hin jiranii eessa dhaqanii maaltu uumame jettanii namoota nu gaafachaa turtanii fi har'a karaa viidiyoo kanaa bal'inaan waan jiru isinitti hima jechuudha. Tarii namoota nan beekneef ani Galataan jedhama, barreessaa, piroodiisaraa fi daayirektara diraamaa hirkoo. Egaa viidiyoo kana ture hojjechuu koof dhiifama jedha. Sababni isaa viidiyoo kana hojjechuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaanne ture. Amma garuu gaaffiiwwan waan baay'atanii fi waan kana namoota hojii keenya jaallatan, hojii keenya daawwataniif maaltu akka ta'e foomsuu waan barbaadeef viidiyoo kana kanan dhufe. Asumaan garuu hojii keenya keessatti, hojii aartii yookaan immoo industirii kana keessatti yeroo baay'ee diraamaan dheeran waggoota 2, waggoota 3, waggoota 4 hojjetaman waan akkasiisa mudatu yeroo baay'ee jechuudha. Nu biratti baratamaa miti diraamaan akkasitti waggoota dheeraa deeman baay'ee isaa baratamaa waan hin taaneef taatoon diraamaa san keessaa dhabamuun diraamaa afaan Oromoo biratti baratamaa miti. Afaanota biraa biratti garuu waan akkasii yeroo baay'ee jira hin mudatas. Nus hojii kana yeroo hojjennu wantoonni akkasii akka nu mudatan jalqabuma expecting goona hin eegnaa waan saniifis of qopheessatiin deemna yeroo kamiyyuu jechuudha. Ammas hojii keenya keessatti boruufiftaan namoonni hojiin itti fufuu yoo dhiisan yookaan immoo hojicha keessaa yoo dhabaman maal goona kan jedhu itti yaadatiin deemna. Wantoonni akkasii diraamaa keenya keessatti mudatu. Waan akkasii mudachuu nus expecting goona. Daawwattoonni keenyas waan kana shaakalaas baraa dhufuun gaariidha. Garuu maal taananii taatoowwan nuyi diraamicha keessatti jaallannu kan dhabamanii eessa dhaqanii maaltu uumame kan jedhu kun fayya qabeessa. Daawwattoonni keenya waan nu jaallataniif hojii keenya waan jaallataniif gaaffii kana kan nu dhiyeessanii dabalataan immoo namoonni tokko tokko yaadota garaagaraa yaadota barbaachisaa hin taane sooshaal miidiyaarra yeroo deemus waan agarreef kana qulqulleessuu kan barbaanne jechuudha. Egaa diraamaa hirkoo marsaa sadaffaa jalqabneerra kutaa 4 geenyeerra. Marsaa sadaffaa kana keessa garuu taatoowwan akka hirkoo, xiyyaafaan, margeefaan as keessa jiran jechuudha. Kanaaf maaltu uumame? Jalqaba irratti xiyyaadha. Xiyyaan hirkoo marsaa sadaffaa keessa jirtu. Sababni isaa marsaa lamaffaa gara dhumaa irratti nuyi fi ishee gidduutti waan ta'e uumamee ture. Dhimma hojii wajjin wal qabatee, dhimma professionalizimii wajjin wal qabatee wanti uumamee ture jira. Isa san akkanadha akkana jechuun barbaadu baay'ee isaa. Garuu waan uumame san taatoowwan gara biraa wajjin kiruu keenya wajjin teenyee waan kun sirrii miti akkas haa ta'u jennee waan ta'e irratti haasofnee turre waan sun sirrachuu waan hin dandeenyeef marsaa lamaffaa gara dhumaatti jalqabdee xiyyaan nu wajjin ture. Waan sun kana sani jedhee bal'inaan waan sana kaasuun barbaachisaa ta'e natti mul'atu. Garuu xiyyaan hirkoo marsaa lamaffaa gara dhumaatti jalqabdee diraamicha keessatti hirmaachaa ture jechuudha. Inni gara biraa margeedha. Diraamaa hirkoo marsaa lamaffaa keessatti hojii gaarii nutti agarsiisaa kan turte margee yookaan immoo seenadha. Ishee immoo marsaa sadaffaa irratti hirmaachisuudhaaf fedhii qabna turre. Garuu yeroo nuyi marsaa sadaffaa jalqabuuf jennutti bilbilli isheen hojjetu ture aksesii gochuu hin dandeenye namoota isheetti dhiyoo jiran gaafanneerra isaanis akka ishee aksesii gochuu hin dandeenye yookaan immoo ishee akka arganii hin beekan bilbilli ishee akka hin hojjenne nutti himanii turanii. Sababa kanarraa kan ka'e marsaa sadaffaadhaaf kastii biraa hirmaachisne jechuudha. Iddoo margee ishee wajjinis wanta jiru fayya qabeessa gaarii ture garuu ishee aksesii gochuu hin dandeenye marsaa sadaffaadhaaf boodarra erga nu kastii goonee hojiin jalqabeen booda karaa namaa jiran ture bilbilli kiyyaan biraa jira waan jedhu dhageenya turre ergasii garuu nu kastii bakka buusneerra waan ta'eef margee hirmaachisuu hin dandeenye ishee wajjinis kan jiru kana fakkaata. Inni gara biraa fi inni guddaan kaaraakterii keenya baay'ee jaallannu hirkoo meen aaktarii keenya jechuudha. Diraamaa hirkoo keessatti meen aaktarii ta'ee siiziniiwwan lamaan darban kutaawwan olmosta 104 ta'an kan hojjete Waaqoo baay'ee jaallannudha. Diraamaa kana keessatti meen aaktarii ta'ee inni hojjechaa ture Waaqoon eessa deeme maaliifi maal taananii namoonni jedhanii kan kaasan baay'inaan waa'ee isaati jechuudha. So hirkoo marsaa sadaffaa jalqabuudhaaf ji'oota 4 ol nutti fudhatee ture. Egaa TV wajjin wantoota tokko sirreessuudhaaf ji'oota 4 fi isaa ol wanta turreerra jedheetii yaada. Erga hirkoo marsaa sadaffaa nu eeyyamame booda garuu akkuma taatoo gara biraa wajjin hin teenye haasofnu isa waliinis teenye teessoo irratti hirkoo marsaa sadaffaa akkam goonu akkamitti hojjenna waggaa kana akkamitti dabarsina kan jedhu waliin haasofnee ture. Garuu isa biraa deebinaan argadhe maal ture pirojektii akka qabu. Hojii gara biraatiin akka dhufu barbaadu akkasuma immoo hirkoo marsaa sadaffaa isa kana keessatti hirmaachuu akka hin dandeenye waliin haasofne jechuudha. Naaf inni nutis immoo hojicha akka gaarii ta'uuf marsaa sadaffaan gaarii akka ta'uu fi waan dandeenye gochaa turre taatoowwan biraas itti dabaluudhaanii cimsinee hawaasa keenyaaf hojii jaallatamaa akka ta'uuf waan dandeenyu gooneeti malee akkasiin gaafatan kana nuyis immoo keellasii taanee rakkoo hin qabu. Abaloo jiraate hojii jiraane kan jennu qofa miti. Wanti jala sararamee akka nu baramu barbaadu immoo hojiin nuti hojjennu kun ogummaadha. Adeemsa mataasaa, hojmaata mataasaa, of kennuu mataasaa kan gaafatudha malee lafaa kaanee wal waamnee koottaa jennu jennan baana waan jennu dhugaamti. Is professionidha. Ogummaadha. Ogummaa ittiin saba keenya tajaajilu, ogummaa boruun guddata jennee eegnu, ogummaa boruuf iftaan industirii guddaa
ta'a jennee aartii afaan Oromoo irratti waan dandeenyu gumaachaa jirrudha. Dabalataan immoo nuyi dargaggoonni amma jirru aartii kana keessa jirru umurii keenyas dabalataan kennaati jira. Waan kana guddisuu irratti investi gochaa jirra waan qabnu daballee jiru. Kanaaf keellesli illee wantoota ilaalla duwwaas miti. Nuyiif biizinasiidhaan nuyiif hojiidhaan nuyiif hojii aartii hawaasa keenya reprezentii godhuudha. Nuyiif hawaasa keenyaaf afaan kan ittiin taa'uudha. Nuyiif hojichi hojii boruuf iftaan guddatee nu dudduuba namoonni dhufan immoo kana caalaa sadarkaa biraatirraan hojii ga'anii jennee waan dandeenyu kan itti goonudha jechuudha. Hojiin aartii afaan Oromoo nuyi keessatti dabarsaa jirru kun malee akka barbaadne rakkoo hin qabu haa ta'uu danda'u waan goonu miti. Kanas jala sararamee akka nu hubatamu nan barbaada yeroo baay'ee dudduuba hojii kanaa keessa dafqa baay'ee dhamaati baay'ee of kennuu baay'ee waan isin hin beekne baay'ee isaa keessatti dabarsineedha hojii kana finnee kan dhufu. Erga marsaa sadaffaan deebii akka tiiviitti hawaasa bira ga'uuf gochuu keessatti mataasaa wal'aansoo baay'ee dabarreedha. Marsaa sadaffaa akka tifuuf kan goonu teenyee waan kana haasofnee tarii carraa biraatiin waaqonis kana naaf isa taanee yookaan immoo carraa biraatiin waan kana ibsa jedheetii yaada malee walitti bu'iinsa addaa jiraatee waliigaluun addaa jiraatee miti hirkoo marsaa sadaffaa keessaa waaqoon kan dhabame jechuudha. Akka namoonni kallattii garaagaraatiin yaadota garaagaraa kaasanii wal dhabdeedhaa wal lolaa maal jedhamti. Anaaf inni teenyee waa'ee hirkoo marsaa sadaffaa haasofnee haala kanaan xumuree ture jechuudha. I wish immoo hojii akkasii keessatti piroodiisaroonni baay'achuu qabu. Hojiiwwan adda addaa piroojeektoonni baay'achuu danda'u qabu. Ammayyuu warri nu wajjin hin jiran tarii Amaanu'eel faan tarii Miikii faan iyyuu boruufiftaan immoo hojii wal fakkaataa keessatti hirmaachuu dhiisuu dandeenya. Nama biraa hojiin itti fufnaan namni tokko immoo hojii biraa keessatti hirmaachuu danda'a ta'a. Waan akkasii borumaaftaan aartii keenya keessatti jajjabeessuus ekspeektii gochuu qabna. Wal dhabdeedhaan wal diddaadhaan lolaan yoo adda ba'aniin ala hojiidhaan taanaan piroojeektiidhaan taanaan hojii biraatu nu dabalamaa piroojeektii biraatu nu dhufaa aartiin keenya boru abdii godhataa jechuudha. Abdii guddaa godhataa aartiin keenya kanaaf waan akkasiin jajjabeessina. Borumaaf taaniyyuu namoota wal biratti nu beektan kana bibittiin dhoofnee hojii garaagaraa irratti nu arguu ni dandeessu jechuudha. Yeroo isaan fayya qabeessa taanan rakkoon hin jiru. Guddina aartii keenyaaf gaariidha. Kanaaf daawwattoonni keenya hojii keenya jaallatan haala kanaan akka nu hubattan barbaanna. Taatuuwwan keenyaan biraa wajjin rakkoon biraan qabnu fayya qabeessa. Tarii hojii gara biraa irratti wal arguu kan dandeenyu ta'a. Hojii gara biraa wajjin hojjennu ta'uu danda'a. Boruuftaan waan agarruudha. Walumaa gala namoonni nu gaafattan hojii kana keessaa balumaaf hin jiru maal taana jettanii kuni fayya qabeessa baay'ee gammannaa waan nu jaallattaniif hojii keenya waan ilaaltaniif yaada kana nu laattanii egaa nuyis immoo yaada keessan dhageenye deebii kana kennuu yaaletan jira. Ammayyuu yaadi biraa jiraate nu barreessuu ni dandeessu nu qunnamuu ni dandeessu barbaachisaa ta'e viidiyoo gara biraatiin immoo hin dhufna. Egaa galatooma YouTube kana irratti waggaa kana hojiiwwan baay'ee isiniif finnee dhufuudhaaf qophaa'aa jirra. Subscribe godhaa viidiyoo kana immoo share gochuudhaan namoota biraan nu ga'a akka biraatti akka nu hubannee fi viidiyoo kana biraan nu ga'a jechuun jaalladha. Galatooma ulfaadha.